سيقل إيش في تدا أورومون عادات صفو أمنتي كبا نما ولا جيسيو نما إلما خيسر راجيسي بر ولا دونجتشيسني دعاء مالك برو أركتة بر أمريكا تيني تلاقة تسني أول برو أركت سيقل يوم قمتي كاتي وقعت كوسر رامفلت يوم قمت بدت سيقل سراركت شوف garuu ilman arkattu ilma kee nama gachiibsee qalee bar oromoon teessee walitti araarsitee harka wal fuusiftee waliin nyaachiftee waliin obaaftee intala gumaa jedhanii intala hunda wal fuusiftee dubbii san fixxii bar oromoon osoon ummata kanaa keessaa dhalannee jirru osoon ummata goota kanaa keessaa dhalannee jirru qushaasha piippiin ergatte qushaasha yuutuubii siitii maraattu sigalee تنانغرتي سبني لما ولبو سبني لما وغرتي ولي والوان تقولو هندن ده يموجي شو ده هندن ده يموجي ديدني تديما ديدني تديما سيقل نما غرسي ددبه ها ركون غرسي تو تديسي جان سيقل أما ورسودي خاطرته مخولنا كوخون غافن تبوني يا بود داندا وي جنة بونيوسان الداندا بتشو ديدني هيدا نعنغنا غتي كم وهنغنا دغيتي كم نجاني ولي سيرني نمني چالجي أكفيت والقود أجي والديفنان إفما فولدي سني يجو مالف دبي ديمه غرسي يجو سووري نما خنا ولين دو بربادنيس غتيني أركتني أكغاري تركتشو تيسن أكغاري ترك أمني أورومو خن إسن أركاد جرتي جي أمتا خنا أينيو نايادا أركاد جر أمني خن أينيو دوتي تيجركفتي أركاد جر أينيو بقاتين تيجركفتي أركاد جر أمني خن أينيو ركون تيجركفتي أركاد جر أمني أورومو غافا أمني أورومو ركتشو إيغاليوان أمتا أورومو خنا رديبا warrakko oromoo dho'isaati wanni isin gabbaasaa jirtan wanni isin miidiyaa kanarra oofaa jirtan amma irra deebuudhaaf harargee lixatti jaarsa guddaa biyya nama kabajaa qabu abbaa ilmaan sagalii gibiran kafallee milishaan mataa adda facaase namni tokko sagaleen taaneef habrotti kasitti gibiran kafallee milishaan adda facaase biyya harargee tana keessa ummanni harargee guutuu wali qabameeti waan gibira kafalu dhabe barana bokkaanis hin jiru waan gibira kafalu dhabeeti namni masraabetii ciisaa namni waan uffatu dhabe miikaa fitti maree miikaa jimaa keessaa qamee fi maree baqaysee ifitti hidhu jira osoo ummanni keenya kana jiru osoo ummanni nuti irraa dhalannee nu guddisee asiin nu gahe kana keessa jiru qushaashni piipii gartee itti taphachuu jiru sigale wadallootiin gartee wayyaaneen dur wayyaan irraa haalsii jijjiiruu turte arra hiree qabsoo oromootiin harkattee osoo ummata keenya kana godhaa jirtu mee onneetamtu sammuutamtu ka wallollu akka walirratti ajandaa bannu nu hayyama yoo namummaa qaban namni sabni isaa akkana jiru namni qaanii tana keessa jiru arra kunoo diinagdeen Itoophiyaa kufuu keessa maallaqa eeltiraa qarshii Itoophiyaa durbar maallaqni Itoophiyaa eeltiraa keessatti akka doolaara laalama amma qarshiin eeltiraa takka maallaqa Itoophiyaa qarshii 12 sii jirti hangan takka kufee sigale hangan takka kufee ummata kana keessa jiru ummata gartee hoolaan qushaashtichi gartee aksidanaan 4 kiiloo dhaqee itti taphachaa jiru kana gosummaan diigee gandummaan diigee sigale naannummaan diigee ummata gartee inni wal jibbisiise kana walitti araarsuun kan nurra jirtu dhiifneeti daranuu gartee isaaf guuza baanaa jechuudha isaaf guuza baanaa jechuudha eenyukka isaaf guuza boo jiru ummanni keenya arkaa jira jechuudha ummanni harargee sunis arkaa jira eenyukka isaa sagalee tahaa jiru eenyukka isarra sagalee tahaa jiru sigale eenyukka isarra sagalee tahaa jiru
arkaa jira. Kanaafuu uummanni Oromoo qulqulluun waan kana ajandaa keenyaa miti. Dhimmi kun dhimma ajandaa keenyaati miti. Jaarsaa jaartii iddoo waan nu naqin qabu nuti. Jaarsaa jaartii qabee waaqa isaanii rabbii tokkicha. Yoon talateenya namichi jeese gosa namicharraa gumaa fudhachuu. Kawallol immoo manguddoo araarsituu jira. Haqa dabe immoo manguddoo diriirsituu jira jechuudha. Yoommoo namichi intalti teenya namicha sana jeefte gosti isaanii dhufte gumaa namicha sanii kafaluudha nuti. Wanni nurra jiru aadaa Oromootti kana jechuudha. Matirkishoo milliyyoo mitirkishoo goota keenya jettee goota godhuu hin dandeessu. Hattuun goota hin qabdu. Hattuun gosaas hin qabdu. Namni nama shawwadee nama nyaatu hattuudha. Hattuun gosaas hin qabdu gandaas hin qabdu. Naannoo bakka buutullee hin qabdu. Sigalee. Saniifuu awwanni isin dhaabbadhu wanni isin waywaadhu hundi keessanuu waan ajandaa magannuu darbame kana amma booda irrallee hin dubbatina. Nama ajandaa kanaatiin deemu nuti aadaaf safuu qabna deema aadaa teenyaan fixadhaa jaan. Sigalee. Biradhaaf wallaahi osoo suuraa nama sanii Joorjiyaa Abbuu jettan sanii miliyoona profaayila godhattanii waa takka isa fayyaduu hin dandeessan. Qaanii inni qaanee jalaa baasuu hin dandeessan. Garuu isallee ka fayyadu isillee ka fayyadu isaan kana taa'anii ilaaf ilaamee walitti araarsuu qofaa fayyadamaa jechuudha. Dubbii manguddoo deebisanii qilleensarraa lafa gabbuusanii. Sigalee. Kanaatu fayyadaa jechuudha. Ummata hooyooyi, ummata bartii miitirkishooti kana nun godhinaa buleeyyan kiyya. Kana nun godhinaa. Wanni qaallichi kun barbaadu akka gartee Oromoo aadaan Oromoo tuffatamtu, akka Oromoon ummata serdhablee taatu, akka Oromoon gartee beekaa isaanii hin dhageenye, manguddoo isaanii hin dhageeffanne, wanni inni barbaadu kana jechuudha. Akka Oromoon ummata xiqqaa taatu, ummata faca'aa taatu. Ummanni dheengadda rakkoon feetetti galtu liqimsee gattaa'ee waliin haasu waliin dubbachuu danda'u akka waliin dubbachuu hin dandeenye fuudhaniiti gartee baalagee miidiyaarra jirtu tanaaf facaasanii jechuudha. Tun fuuteeti addunyaa guutuu waliin geessi jechuudha. Fasaada kana. Saniifuu fasaada kana jala deemuun nun barbaachisu jechuudha. Ummanni keenya jara keenya dhumaa jira. Akka ummanni keenya jiruun wallaahi huccuu ofirraa qabnu tana baafannee maraannee ori'uun nurra jira jechuudha. Arra Oromoon sagalee dhabdeeti qushaashni gartee maqaa Oromootiin aangoo qabattee Oromoorra baacaa jirti jechuudha. Oromoon beenyaa malee buqqa'aa jira jechuudha. Beenyaa malee manni irra diigamaa jira jechuudha. Seeraan ala gibira gartee gidiraan kafalaa jira jechuudha. Naannoon Amaaraa gibira kafalaan jirtu, Tigraay kafalaan jirtu, naannolee Itoophiyaa takka kafaltu hin jirtu. Gibira kafalu jiru gartee ummata gartee gibira kafalu jiru ummata Oromooti jechuudha. Gibira biyyattii guutuu kafalu jiru. Keessattuu Harargee fa'a ummata Jimmaa ammaas. Amma namni gariin ummatni Jimmaa maarree namni ka Jimmaa mootummaan kun rakkisu jirtu. Abiyyi qeequun haraamii jedhanii barreeffatanii deemuu jiran sigalee Jimma keessatti. Osoon ummanni keenya akkana jiru, osoon haadhoon teenya bu'aa jirtu, osoo abbaan keenya rakkachaa jiru, osoo gibiraan qaballe jedhanii gartee mataa keessa dhawaa jiranii, osoo abbaa gadaa fuula kee dura rashanaa jiranii. Osoo aadaaf safuu Oromoo balleessaa jiranii. Sigalee. Arra qushaasha PP kana jala oriitanii warra gartee warri kun ergatu xirraa fi kennee fi ergatu jala oriyuun isiniif salphinaa jechuudha. Isiniif xiqqeenyaa jechuudha. Yaa saba koo saba bakka akkuma guddinaa kana waan guddoo yaadu ta'uu qabdanii jechuudha. Waan guddoo yaadu ta'uu qabdan. Sigalee. Waan guddoo yaadu ta'uu qabdan. Gosummaan tan Rabbiin abaare tan Nabi Muhammad illee abaare alayhi salaatu wassalaam. Sigalee. Gandummaanis akkasuma abaaramtu. Saniifuu awwannin isin kadhadhu akka ilma keessanitti waan kana keessaa baha. Tokkummaa keessanas deebisa. Itti aansuudhaan diiyaasporaan.
Communitiin diasporaadha. Communitiin Oromoo keessattuu. Warri dheengadda uummata keenyaa dhume wayyaane uummanni keenya fixe jettanii cabbii faranjii keessa gangalachaa turtan. Arra Oromoon ni badhaafame. Warra dheengadda Oromoo gudeedame jettanii cabbii keessa gangalachaa turtan. Arra Oromoon maal keessa jira? Arra Oromoon ni bilisoome. Isin gartee wa'adaa gartee liqiitiin ana kana atti gaafatamaa community jettanii gartee qaadireef kaabinee gandaa qunnamtanii asii hawaasa sirriitti dadii gujirra akka isaan dhufanii mari'anne godhu jirra akka isaan hiriiran qindeeffanne godhu jirra akka isaan ummataa sagaleen taane godhu jirra saniifuu gartee dachiin naa kennamu qabdi jettanii wanni isin asii biyyaa gataasawaa jirtan laal sabboontonichi keessa jiran nuun gayaa jiranii jechuudha. Qunnamtii isaan waliin gayaa jirtan nuti gartee maaltu waan akkanaatti gaddeebisee maqaa faa namaa poostii nu goosisee jenneetuma osuna malee waan isin godhaa jirtan takka takkaan propozaala isin galchaa jirtan tokko tokkoon nutti as ergaa jiranii jechuudha. Tokko tokkoon as ergaa xiqqollee taatu qaanfadha. Dhiinni Oromoo ka dhangala'aa jiru kun isin haa qabu. Lafeen Oromoo tacabaa jirtu tun isin haa waraantu jechuudha. Ilma keenya biyya bulcha maarree keenya biyya bulcha wanni ja'amu hin jirtu. Ka biyya bulchu sirna. Sirni sun na fayyadamoo na miidhee qofaan laalamu. Ilma keessanii yoo ilmi kee biyya bulchallee kalaalamu sanii. Oromoo wanni sodaachisu jiranii fannoo sidduufu jira. Maarroo siddu fannoo abiyyi caalaa namni fannoo jaalatu hin jiru. Sheeyxaanticha gartee daabiloos kana caalaa namni fannoo jaalatu hin jiru. Fannoon Daani'eel Kibrat caalte hin jirtu. Fannoon ammaas 4 kiiloo jirti. Sigal. Fannoon 4 kiiloo jirti. Fannoon siree qaallicharra jirti. Sheeyxaanticharra jirti. Sigal. Fannoon dhiiga sheeyxaantichaa keessa jirti jechuudha. Hoggi ati fannoo tuytu inni onneen isaa akka itti danfitu hin beektu. Fannoon osoo dhiiga isaa keessa hin jirre, osoo 4 kiiloo keessa hin jirre, osoo biiroo isaa keessa hin jirre, akka adda bilisummaa Oromoo terroristummaa irra lallabetti shoorarkeessituudha jee irra lallabaa jechuudha. Kana dhufee ilma keenya biyya bulchaa siin jedha. Mee ilmi kee biyya bulchee maaltu si argame? Sigal. Mee ilmi kee biyya bulcheef maal argatte yoo ati jette deebiin isaan jirtu. Sigal. Deebiin isaan jirtu jechuudha. So sadarkaa uummanni keenya kanatti gartee konfiizhinii mataa tuqee jiru kana keessatti daranuu konfiizhina birootiif isaan qopheessuun diinummaa saba kanaati malee ilma saba kanaati miti jedhu. Uummata kallattii itti garsiisuu qabda malee immoo kallattii uummanni fiifuu dirqiidhaan baatiriidhaan dukkana keessa barbaaddachaa jiru kana harkaa balleessuun hin ta'u jedhu. Sadarkaa miidiyaan biyya alaa guutuun bitame hoggi waa dubbate dhiifama akkas jechuu kiyyaame abiyyi jecha akka waan abiyyi isa hordofu jiru akkas jechuu kiyyallee miidhiifama jecha haasa'utti sigale namoonni muraasni as bahee saba kanaaf kennee dubbachuu jiru kanatti urgaa xiqqoo deemaniin kana ajaadila kanatti gallakiftanii balleessuun inuman danda'amtu jechuudha. Kana isin dhiifna abadan isinitti hin dhiifnu jechuudha. Abadan isinitti hin dhiifnu. Ummata keessanii bakka deemtanitti iyyaa sagalee ta'a. Communitiin biyya alaa keessattuu diasporaan ummata keetii hiriira bahe adeeroo dalagattee galta. Wanni ichiisii kennamuus takka hin jirtu. Waan ichiisii kenname sanii sabboontonni sitti hin dhiisu. Siistamaan mana miitiraarra beeyyaniituma si harkaa diigu jiran.